rabbiin garboottan qaba abshir zamana kamuu hin dhabaman isaan ka diinii rabbiitiif agartee qabsoo godhan ka diinii rabbiiti irratti gartee rakkisaa fi qaalii kafalan ilmaan ofitti kafalanii dhiiga ofitti kafalanii qabeenya ofitti kafalanii diiniin rabbi callaan haa jiraatu ani isaa jecha dhabamullee warra jedhan rabbiin dhabuu beeki jedhe xumurri irraa boodaa jama'aan sun guruuppiin irraa boodaa haga dhaqqabdee dajjaaliin loltutti hin hafanii jedhe gartee subhaanallah dajjaalii ana rabbi jedhu sun ana rabbukumul a'laa jechuuf jiraata bargana سبحان الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قويا الرالي إن شاء الله قويا خيري قويا بركة قويا قرتي نقا قويا قرتي وجي ربي وجه الجنة وجي قرتني ملائكان قمدي مؤمن قمدي صالحون قمدني gaggariin namaa sitti gammadee hamaan namaalleen gara kee deebi'ee siin qajeelee imaama taatu rabbiin haa godhu rabbiin akkas nu halaafisu inshaallah guyyaan irraa maalluun jedhaa zamanni kamuu nama ofii qabaa jedha ayyu rajuli fi ayyi zamanin anta nama akkamiiti ati zamana akkamii keessa ka jirtu zamanni cuftinuu nama ofii qaba zamanni sahaabaa rasuula alayhi salaam sahaabaa qaba jechuu zamanni rasuulli nabiyyoonni ergamaa turan zamana gartanii rasuulota ergamaa turan nabiyyoota ergamaa turan san qabaa jedha zamanni ati keessa jirtu eenyu qaba zamanni abubakrii fi umar zamanni gartanii sahaabotaaf taabi'oota atbaa'u taabi'iina zamana isaanii qaba dhiirri keessa waa hojjette taarika ajaa'ibaa barreessite jira ati zamana kana keessa maal barreessuu jirta zamana kana keessa maal godhuu jirta si gaafata jechuu zamanni kun لأن ربين كين سبحانه وتعالى أرضينا الرجرات تكون شاهدة سبات جنة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ربين قدانا قرتي قصي ويا أرضين وانا ترتيسي وجدت أديستو ميقو يا سنة كمتا وجرات تجتشا ربين كين سبحانه وتعالى نوهم وجرجتشو ثم إن كل عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة جماعة قرتني زمنوتا ددا كان كيسا أرقمتو ربين جماعاتو كيسان دبو جل ميلا لقرتي قودة بردو ثنا والله نقم مچي سادس نقول زمن كمو طائفات جرا جماعان جچو گروپين توكو مرنا توكو جرا أمتا توكو جرا زمن كم كيسا يو أمني سن أمتا كملاتا ummata gartanii ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnaa rasuulaa keessatti qudwatan hasanaa qabdu sunnaa rasuulaa keessatti hidhannoo gaarii qabdu ummata akkanaa kana jira jechaadha gartanii nuu himan jechuu rasuulli keenya alayhi salaam gammachuu ajaa'ibaati kuni akka gartanii ati qissaa sahaabaa yoo sitti himan qissaa ta'abiyyootaa yoo sitti himan seenaa babbareedduu isaan dabarsan yoo sitti himan maalin taaga osoon zaman isaanii jiraadhe silaa waan hin godhuniin beekaa jedha abshir abbakay ammallee taanaan qoonni rabbiin guddaan sii qopheesse ajaa'iba rasuulli si gammachiisaniin kana meelaali maal jaan laa tazaalu xaa'ifatun min ummatii ummata kiyyarraa hin dhabamtu zamana tokkorraa zamana tokkollee maal ka godhan yuqaatiluuna ala alhaqqi haqa irratti ka gartanii yaanii qabsoo godhan hin dhabamanii jedha rasuulli keenya alayhi salaam zaahiriina haqaan mul'atanii يعني أولانتم ما دام بيكماني جرى قرتي ظاهرين يجون على من ناوأهم نما إسان فالسي نما إسان اتقفوته حالين جفتو تانين زمن كموني جرتي ارتربي جاء قرتي رسول ربي عليه السلام حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال الله أكبر حقا قرتنيت أمر أمتكنا مايين أمتكنا جتشو haga gartanii haftoon isaanii ka hafte akhiru zaman irra keessa jirturrallee ni jirti haga isin dajjaaliin waraantutti ya rasuul rabbi alayhi salaam argite yaani zamana kamu ummata gartee rabbiin filee diinii isaatiif amaanaa diinii irra kaa'etu jira ya rabbi anaafisihi dhaggeeffatu kana rabbi silaa godhe hoo ummata keenya warra gartee miidiyaa irrattas bahee waaquban qabne kanatti nuu dammaqse hoo rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala ummata gartee rasuuli rabbii waggaa 1441 dura rabbiin garboottan qaba abshir
zamana kamuu hin dhabaman isaan ka diinii rabbiitiif agartee qabsoo godhan ka diinii rabbiitii irratti gartee rakhisaa fi qaalii kafalan ilmaan ofitti kafalanii dhiiga ofitti kafalanii qabeenya ofitti kafalanii diiniin rabbi callaan haa jiraatu ani isaa jecha dhabamullee warra jedhan rabbiin dhabuu beeki jedhe haga macarrashaan isaanii xumurri irraa boodaa jama'aan sun guruuppiin irraa boodaa haga dhaqqabdee dajjaaliin loltutti hin hafanii jedhe gartee subhaanallah dajjaalii ana rabbi jedhu sun ana rabbukumul aalaa jechuuf jiraata bargana subhaanallah agartanii ka asliin isaa yahudaa jechuudha kanaafuu ati ummata kam taatee jiraachuu feetaa ummatuma hoy hoy jedhee yaa'u kana moo ummatuma siyaasaan qalbii isaa gartee xureessite kana taatee salphinni kasiisi qabattee osoo dukkana siyaasaa keessa deemtu dukkanni qabrii si dhaqqabamoo moo dhiira rabbiin qalbii fi qaama si aqlii si ibsee diinii rabbiitii fi waan qaalii fi waan agartanii rakkasaallee waluma qabdee kafaltu jechuu kuni wuddiidha lakkii kana kennuu hin danda'u hin jettu waan diiniin isaanii isaan gaafate ni kafalan jechuu gartee haga dajjaal dhufnaan kazzaabaati jedhanuun jechuu aboo ani rabbii guddaa miti akkamii kazzaabanaan jettan ambar du'aa jireesseetiin fayyaallee ajjeesee rooba samaa'ii roobsee ardiidhaan warqii kan keetiif waan feete baasi jedhee amriitti kenne ammuma tana sii qoodaa barjeen argitee namichi mu'minaa jedhan wallaahi dubbiin ati haasoftu kun dajjaalummaa keetii fi kijiba kan keena addeesseeyyuu malee gara rabbii atitti na yaamtu sana hin taane jeenji maaliif akkamitti jennaan sirriitu as jira beeke amma dubbiin ajaa'iba dhufe amma yoo ati kaleessa rabbii wajji jiraatte yoo ati kaleessa rabbiif kennitee jiraatte namni mu'mina ta'ee qalbii isaa keessa toohinni jiru cufti yaqra'u alaa wajhihi fuula isaa irratti gartee kaafirun jechuu irratti qaraa jedhe dajjaal irratti amma almunaafiq yoo inni mu'jizaa kanaan dhufe nama gartanii du'aa ajjeese agartanii kunoo gartee ammallee du'aa kaase fayyaa ajjeese samaa'iidhaan roobi jedhee ardiidhaan dhagaa kan keetiif warqii kan kee waan si keessa jiru baasi ummata kiyyaaf qooda jedhee ana rabbukumul aalaa jedhu san warri qalbiin dukkanaa'e argitanii dukkana isaa saniin dukkana qabriitti dabruu jiraatanii jecha rasuulli keenya nuu hime sallallahu alaihi wasallam amma namichi mu'mina itti jabaatee agartanii namicha tokko amma gartanii natti jabaatte mu'jizaan si garsiisa akkam jettaa jedhan shabaabticha tokko jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam shabaabticha itti jabaate san amma yoo mu'jizaa tokko si garsiise natti namantu jedhanji maal la agarsiifta jennaan suma kanan ajjeesee kaasaa jedhe nama kana duratti mee godhi waan ati gootu si argaa jedhan jedhe gadi qabee fuudhee billawaan mataa irraa kutee baqaskee namicha kaan mataa isaatiif isa jidduu bahee mataa kaan inni itti deebii namichatti jedhan jedhaabate mataan kaan kombolaa dhuftee fiigaa dhuftee itti deebite namicha kaanitti ol kaasee gartanii dhaabee kunoo si ajjeesee mataa sirraa kutee gartanii jidduu keessan bahee si deebise amma akkam gartaree jedhan jedhe dajjal jennaan maa zaadanii haadha alcamal illaa dajaajilataka jedhaan dajjaalummaa kan kee ankalee qarbiittu rasuulli rabbii naa hime san natti ol dabaleeyyuu malee waan biraa tokkoyyuu nagarre jennaan amma dallanee dajjaalitti utaalee qabee seefiidhuma sila qale sanii fuudhee gartanii mormatti gartanii rigaa jedhe seefiin kaan agartanii duuba haga ulee yoo morma namaarra ciise nama dhukkubsuu hin dhukkubsitu yaana seefiin sun muruu dadhabee as gara galee galda'ee akka mara godhee dadhabee achirra salphata jedhan dajjaal macarrashaan isaa achirra fashalee ummanni hunditti koflee ka agartanii salphanne banne bilaashumatti amannetti kafarre ka jedhuu fi mu'minni ni azzabaa ole ka gammadu taati jedhan dubbiin gargar bahinsa jechuudha ta'e irraa macarrashaa inni itti salphatu bakka sana jedhan obboleeyyan keenya kanaafuu waan kaleessa hojjennetu waan kaleessa facaafnetu arra gartanii firii isaa nyaachuu dandeenya malee arra facaasanii arra muruun hin jirtu obboleeyyan keenya akkasitti haa quba qabaannu ati ummata kam taatee jiraachuu jirta ummata diinii rabbiitii gartanii nasrii godhe moo ummata gartanii adhumaa dabru malee maaltu naan gahe diiniin rabbi qaba ana maaltu lubbuu kiyyaaf ilmaan tiyyarraa na hidhe jetteetuma gartanii jiraataa jirtamo diinii rabbiitii fi shari'aa rabbiitiif of kennitee diinii rabbii nassaraa jirta diiniin rabbii bar nama ajjeesin jenne diiniin rabbii nama zallamin jenne diiniin rabbii nama arrabsin jenne diina rabbii irratti gadhaabbadhu ilmaan kan kee tarbiyaa guddisi obboleeyyan kan keetii fi aanaa kan keetii fi ummata keetiif khayrii yaadii khayrii dabarsiifsin jedhe harkaan namatu min jen arrabaan nama arrabsin jen hin jirtu kun shari'a rabbii keessa laakiin nama gartanii maaliif afaanuma kanaan dhugaa dubbatta siin jedhu hoo nama gartanii maaliif khayrii tana ummatatti himta siin jedhu hoo bakkee atitti of adda baafattuyyuu bakka tana jechuudha gartee duuba idan kanaafuu khayriin akkanaa ummata keenya dhaqqabuu qaba ati eenyu taatee jiraataa jirta jechuu kana gaafii kana isiniif dhiisaa lubbuu tiyyaaf dhiisaa abbaan ta'ee jiraataa jiru ani ofin sobu yoon of sobe malee naman ta'ee jiraataa jiru
ديني ربي كان تأي شريعة ربي لفر ديمو تأي قرآن ربي تأي تنجراتا جرمو ani gartee namumti kallaqamee fi namumti gartee nyaatee dhugee galee bahee fin ta'aa jira kataatu gartee keessa of laalladhu ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه لا تزال امتي امنك يغرين هجتك هندمتو لا تزال طائفة من امتي حق غرتني الرجرا كان الراهن دائما يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه baka guyyaan qiyaamaa dhufutti ummanni kiyya hagi tokko diini rabbii kanaaf kadhaabbatan ta'urraan hafnee kanaafu rabbiin keenya maal jedhe fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir qoonni mirgaa warra jannataati jee warri akkanatti jiraate kun qoorri kanarraa hafe warra ibiddaati achi dabree jira karaan lama malee sadiin jiru bitaa mirga jechuu rabbiin dubbate subhaanahu wa ta'ala hadiisa imaamul bukhaariin baase keessatti waan agartanii muaawiyaan radiyallahu anhu wardaa rasuula rabbii irraa odeesse keessatti illee maal jedhe laa yazaalu min ummatii ummatun qaa'ima bi amrillah ummanni tokko ummata amrii rabbiitiin dhaabbatan ka qur'aana rabbiitiif shari'aa rabbii gartanii diriirsanii bal'isanu hin dhabamanu zamana kamuu jedhe kayoo ati dhamaate isaan argitee karaa qajeeltu kayoo ati akka wallaalte halaala farama walii wallaalte zamanni gartanii ribaadhaan faayidaa jedhanii farsoodhaan agartanii bisaan qabbanaa jedhanii waan adda addaa maqaa itti jirjiiranii itti baasan alaamaa qiyaamaatti jedhani kuni waan agartanii mujrimummaa tanaani collummaa jedhanii kijibaan siyaasaa jedhanii waan adda addaa kan agartanii yoo sii baasanii maqaa adda addaa kan agartee ati irraa dhamaate dhiira agartanii karaa si garsiiftu jira akkam taatee jiraachuu feeta siin jedha diiniin rabbii guddaa laa yazaalu min ummatii ummatun qaa'imatun bi amrillah ummata amrii rabbiitiin dhaabbattu rabbi lafa keessaan dhabu jedhe gartee rasuul rabbi laa yadurruhum man khazalahum namni ganamaa galgala isaanii dhu namni ganamaa galgala isaanitti roorrisu tokkollee dhaqqabee isaanirraa waan fuudhu jedhe rasuul rabbi alayhi salaam inuma nassara man jara san irratti illee jedhe dadhabaa fedhan haa ta'ani walaa man khaalafahum nama faallaa isaanii deemullee nam tokkollee gartanii isaanii miidhuu hin danda'u jedhe hattaa ya'tiya amrullah wahum alaa dhaalika isaanii haqa san irratti sabatee ciniinatee jiru amriin rabbi dhuftee jannatatti isaan dabarsiti malee jee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam falaa yakhlu asrun min usuuri al-ummati al-muhammadiyya waan gammachuu bishaaraa gartee badhaasa gurguddoo diiniin keenya nuu kenne keessa alhamdulillah waan jedhanu tokko jechuu haqa irratti diinii irratti ummanni sunnaa rasuulaa jireessu ummanni baaxilaa fi gartee haqa gargar baasu kijibaa fi dhugaa gartee gargar baasu hin dhabamu zamana kamu yoo ati ija imaanaa qabaatte ija aqlii qabaatte gargar beekte atillee karaan baddu inshaallah namatti hidhattu ni qabda jechuu kanaan agartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala musaahabata al-akhyaar warra gaggaarii rabbiin jaallate sanatti saahiboomi wanni siin jedhaniif qooda 14 irratti ahlul akhlaaqil faadila warra gartee haalaaf amala bareedduu qabu falmar'u ma yani muwalla'un namni bani aadam kun agartee injifatamaadha yookaan agartanii saamamaadha bimuhaakaati man hawlahu nama ollaa isaa jirutti fakkaatuun dirqama itti ta'a yeroo garii yoo balaan buutee lafti hundi gartanii rooba taate atilleen gartee dirqama rooba keessa deemta jechuu dirreen ati keessa deemtu goggoyduun hin jirtu shadiidu ta'assuri biman yusaahibuhu nama ollaa kan keetii kanatti fakkaattee jiraachuun xabiyaan ilma namaa si harkisaa jedhe yoo ati kaleessa of qopheessite atuu nama itti hidhatan taata malee namatti hidhatee deemuun taatu mataa taatee namaan deemta malee eegee taatee namatti hidhattu jechuu yoo kaleessa of qopheessite akkana ta'uu qabda yookaanoo bahariin agartee ma'asiyaasi liqimsa wa mujaalasatuhum isaanii wajji teessee istoorii dhahuu fi waan riwaayaa addaa odeessuun tuksibul mar'a yaani gartanii waan agartanii khayrii gartanii ati silaa qabdu sirraa balleessiti amma musaahabatul as-saalihiina warra gaggaarii wajjin hin taa'uun ammoo gaggaarii haalaatii fi sodaa rabbii si dhaalchifti walistinkaafu anhum lakki warra kanaa wajjin hin jirru jettee mo'at kuni wahaabiidha kuni maaliidha kuni salafiidha kuni maaliidha sunniidha jettee yoo irraa kabaqattu taate tatanakkabu an siraat almustaqiim karaa rabbiin guddaan gartee siraat almustaqiimaa jannatatti sin fidu kana jedhe sanirraa funyaan hin garagaltee gartee halaakamtaa beekadhu jeen kanaaf rabbiin keenya qur'aana keessatti maal jedhe يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ور ربي صداتا يا ور إيمانك أبنا جتا لغا دبدا ور لغا دبتو وجد أبدا ور لغا حجتو وجد أبدا جي أين يورسوا يا ربي كي جنان اتما دي بيمال ونجا ربين
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قربوت الربي قاري تجرى يو اتدتشو برباد جين مكان ثاني ينو وفما موقع سبر عباد الرحمن جرمن جين قبروت الربي كل سنة أكمتن بيكو دنداري يا ربي جنان الذين يمشون على الأرض هونا والرقرت يو ديمو اللي أدبا في أخلاقا في حال عمل قاري دان ديمو جين أجل اللي بين من الربسن كان إجاني ورانا كان الربان دربتا كان هوري سانياتا كل قرتني قد جدني ورا كان ربي رتي أدبا ديما حتى ديم سميل ساني أدبا في أغرتي حالا فعمل قاري ترمول لتجين قرتي وإذا خاطبهم الجاهلون يوم من دانغا يتدبر إسان الرسول لجي قالوا سلاما نقابل تنيف أيما مثلا يعني أكنا من دقين يبرد دبرنجين آية براك سمال جين قالوا لا نبتغي الجاهلين ورقرتني دانغا ربي دبري في ورقرتني وانا فانسا دبتهم بين وجن نو يرون قبنو جانين جي قرتي يوم ذكري ربي راتاني قنما قلقل ربي ذكران جنة نا يادت دايسني يادت دان جنة إسان إبادة في خير دانو مشغولة يوم سي وجي يروب الليسو بيكا حيان نساني دقيقة نساني درجة جنة هذا بلجو ربادني يوم سي وجي تاني يروب بنباكية إسان جنة بتو أصلو فمالي بروان براتي أسن رفني كان ربي سامي الكيسة جريبو وقال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أبي موسى الأشعري حديثة كان كيستي مثل الجليس الصالح قارين نما قرتني نما قاري والانتاء والجليس السوء نمني نما بدا والجتاء كمثل صاحب المسكي وكثير الحداد وكير الحداد جي نما قرتني شتو غرغرو مسكي غرغرو وجنا كنما تاي يوكان مو كنما بوفا ونافو قرتني بوفا قرتي كتاب بوفن وني بوفن سبيله بوفن سني وجتاي تجي لا يعدمك من صاحب المسكي agartanii hin dhabdu gartee nama miskii gurgururra yookaan gartanii shittoo si gurguru yookaan agartanii urgaasa irraa fudhattee deemu amma namicha gartanii wanaafoo sibiila tumu bira huccuun kan kee gubattee funyaan kan kee gartanii dhukkuba guuree deemu kanan dhabdu beekadhu jeen namni mu'minaa bakka itti hidhatu qabaachuu qaba eenyu wajjin deema jechuu qaba الطير تقع على أشكالها شمبرونو كوال فكاتو ولين ديما قد ندتني ol hidhadhu jechuu yoo kaleessa dogongortee arratti hin dabalin jechuu yoo kalee wallaalaa taate arra jaahilummaan hin bulin jechuu Allahu akbar yoo akkanaan kataatu taate hayaanni kan kee hayaata iftuudha jechuu hayaata iftuu rabbi nu haa godhu akkamitti hayaanni keenya nu ifuu dandeessi jechuuf mee boqonnaa booda walitti deebina wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh